Ashama garmaamu tola foonaa dhaqoo raachuun keessan mucaan keessan dorgommii irra jirti hundumti keessan hin beektu TikTok Creative Award live streaming dhaan dorgomaa jirra moo qabna vootidhaan amma sadaffaarra jira hundumti keessan warri raachuun keenya moo qabdanii jettanii yaadan TikTok profile bio korra galuudhaan tuqaatii gara Bootichaatti isin geessa achi nama rataan isin jedha warri biyya alaa jirtan lakkoofsa Itoophiyaa malee hojjechuu isin direechuudha lakkoofsa namoota biyya jiraniin nama ratuu dandeessu firoota keessan 5 10 20 yookiin 30 biyya jiran hundatti linkicha erguudhaan akka isaan galanii nama rataan godhaan isin jedha yookiin immoo bilbila isaanii isin fayyadama gaafa bilbila keessan gashitan tekstii isinif ergaa tekstii koodii isinif ergeessan achi keessa galuudhaan voot nagochuu dandeessu ani raachuu keessan mucaa keessan sasin baay'ee jaallattan mucaa keessan sasin dammaa faannaniin guddifattan garmaamu tola